Maqaan keessan eenyu isaa dhuftanii maaltu isinii ta'e immoo maal dhugaa baatu? Maqaan koo Boontuu Tolasaan jedhama. Kanan jiraadhu magaalaadhuma Adaamaa kana kanan dhaladhe Gindabarati. Waan naa ta'e otoo mucaa kana garaatti baadhee jiru baay'ee na dhukkubaa ture. Dhiigi koo ba'aa ture ji'a torbaatti na jammare. Mana yaalaa yooyyaan deemaan ture. Achittis homaa danda'amuu didee torbee tokkoon ciisee achittis faloon tokko dhabamnaan gara manaatti galeen guyyaa 15 hojjettuu mootummaati ani sikiliifii naa barreessanii manan ture guyyaa 15 fi achi booddee sagantaa asiin dhufe otuma na dhukkubaa jiru Waaqayyo na fayyisaa natti dubbatee jedhee tanan amanee dhufe gaafa na dhufu achi booddee duuba sanan taa'ee namni Waaqayyo ergamaan Zawudeen akkas jedheetiniin kadhata ture asirratti lallabee xumuree kadhannaa jammare warroota dhukkubuuf achi booddee mucaa daa'ima hammanaatiif harkan qabdu harka tokkoon qabdu otoo kadhataa jiru as fidaa mucaa harkan qabne kana Waaqayyo harkatti baasa jedheetiniin amantiidhaan as baasan yeroo isaan as baasanii ani immoo duuba sunan ta'a Waaqayyo har'a inni mucaa kanatti harka baasu ana wajjinis hin jira natti dubbata seenaa koo jijjiirrama jedhee tanan amane yeroo kadhatanii deebi'anii booddee daqiiqaa lama iyyuu turre harki mucaatti baheera harki lamaanuu harka nagaa ta'e galanni Waaqayyoof haa ta'u anis amantiidhuma sun keessa ta'een kanatti taanee Waaqayyo natti dubbachuu qaba jedheen abdiidhumaan Waaqayyo kootti amane akkas jedhan ergamaan namni garaatti baattu dhiigi kee dhangala'aa jiru hin jirtaa as keessa dafii as bayisiin karadhaa jedhan as fayeen otoon deemaan jiru duubas waanan jiruuf daddafee as ba'uu hin dandeenye dubartoonni lama na duraas ga'an ergaan kan keessan miti isiniifis nan karadhaa abbaan ergaa dafee as bayan mayyuu ennaanan daddafee yeroon as ga'u kan keeti ergaanii Waaqayyo si wajjin jira naan jedhan galanni Yesuusiif haa ta'u Waaqayyo inni na wajjin jiru si wajjin illee jira galanni Waaqayyoof haa ta'u yoo xiqqaatee namni 5 dhibeen ani du'arraa ka'ee Alaazertu ka'e mucaan kun dhugaa dubbachuudhaaf Alaazer jedhama dhugaadha du'eera mucaan kun du'a isuma du'aa du'e Waaqayyotu fayyise galanni Yesuusiif haa ta'u galanni Waaqayyoof haa ta'u achi booddee asan ba'ee funduratti immoo beellaman qaba torbanittan qaba beellama qabdaanaan jedhan eeyyoon jedheen beellama sun irratti si ciibsuu jedhe eeshiin jedhe seexanni nafsee kee fi nafsee lubbuu mucaa kee baasuudhaaf ka'ee jedhe Waaqayyo garuu gidduu galeeraa jedhe galanni Yesuusiif haa ta'u akkuma jedhan suni obsitaalan galee Haayile Maaramii torban sunitti dhiigi koo maxaxxabaa lamatu bahe Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u galanni Yesuusiif haa ta'u achi booddee yeroo maxaxxabaan lama na ba'u kana mucaan na keessatti du'e Yesuus geetaa na yeroo na keessatti du'u kana doktoroonni 20 yaa'aniitiin bakka duute ishiinis jedhanii Ingiliffaan irratti haasa'u ture achi booddee bakka lubbuu ishii akka baamnuuf daddamnee micaa keessaa baamnaa jedhanii narratti mari'atan achi booddee akkasan jedhe zayitiin dibataa asi fudhadhee galemmoo mataa koo dura jira borsaa keessa akkasan jedhe zayitii kana nan dhugaa mucaan koo siin fayyaa anis hin du'un jedhe abdiidhumaan garaa koo keessatti achi booddee maaltu ta'ee daqiiqaa 2 naa obsaan jedheen Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u achi booddee natti naanna'anii gidduu isaaniin ciisan ture dhiigi sinuma yaa'an dhaabanne amma koo achi booddee zayitii sun nan dhuge zayitii sun nan madaanitii dhugdee odoo nuti operaasyoonii goonee micaa du'aa keessaan baasin jedhanii na harkatti qaban doktoriin afaan Oromoo beeku tokko hin jira doktor Elaa dubbisaa kun amantii keenya Waaqayyoon afaan jira mucaan koo sin du'u hin fayya narraa dhoowwaa hin jedheen achi booddee narraa fuudhanii hin dubbisanii akka barbaaddetti fayyadaminaan jedhan achi booddee yeroo isaan natti deebisan zayitii kana garaa koo guutummaa isaattan dibadhe meeshaan ittiin ultrasoundii na kaasan na fuuldura dhaabanii jiru hundumti isaanii dubartoota deessisan dhaabaniitiin doktoroonni 20 akkasitti nanti naanna'anii lubbuun ishii baheera bakka jedhanii abdii kutatan achi booddee ergan zayitii sun garaatti dibadhee daqiiqaa 2 naa obsaa hin jedheen amantiidhumaan dhaabatanii na eegani maaltu ta'aa jedhan Waaqayyo dinqii gurguddaa naaf hojjete joo Waaqayyo waan hin taane taasise joo
achi booddee daqiiqa lama suniin booddee mucaan koo hin chocho'e. Doktor natti kaadduun jedheen doktoriidhaan. Hallelujah. Iyya guddaa illee guddaa ilma waaqayyoo kanaaf dhagaa'u namni jiru. Achi booddee doktoroonni natti yaa'anii maaltu ta'e jedhanii atiraansaawundiidhaan natti kaatan. Gizee atiraansaawundiidhaan na laalanii mucaan koo chocho'eera. Alaazeertu ka'e haaboo amiin jargaa. Hallelujah. Rahaba jana maglaba duniyaas. Jira Yesuus. Namni waaqa qabduudha adadu haaboo inni du'a keessaa kaate akka koo. Hallelujah. Baga jiraate Yesuus. Baga jiraate abbaan hiyyeessaa. Waay! Anaan silaan an danda'u dhaabadhee galata siif hin gashuun jedhe. Achi booddee sa'aatii lama ga'e galgala. Sa'aatii lama ergan ga'ee fooqii lammaffaarran ture mana kutaa daa'umsaa nagashan dura achi booddee na baasanii kutaa daa'umsaati na baasanii achi booddee gara fooqii sadaffaatti yaa dabartu bakka mucaanshis ka'eera jedhan. Dhiigi garuu qannasaa deeme. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Achi booddee fooqii sadaffaarratti mana naa laatanii achuman ture. Hin galtu amma ji'a lama achuma ciiftaa jedhan. Yaa Waaqayyoo ammanumayyuu allabsee koo furte. Galanni guddaan si haa ta'u jedhe. Nan galateeffadhe. Wangeela wayitu mataa koo dura jira. Bilchina amantii kan jedhutu mataa koo dura jira ture. Wangeela wayi. Achi booddee inuma dubbisu warri amantii qabanis warri hin qabnes warri musliimaas ati naan jedhe itti gaafatamaan. Waaqayyo kaayyoo qaba mucaa kanaaf baga dhibame baga dhufe. Waaqayyo si wajjin jira mucaa kana wajjinis hin jira naan jedhe. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Achi booddee amma koo deemitoo dhiigu kun otuma qannasaa deemee hundi isaanirraan dhaabanne bijaamaa koo fuudhii deemii waldaa jedheeni fuudhee dhufee ergamaan naaf kadhatee maqaa Yesuusiin homaan taatu fayyaa fiddee dhuftaa dhugaa baatii homaan taatu waan tokko nagaa deessii jedhetti aseseen erge. Achi booddee bijaamaa kan sitti nan kaawwadhee guyyaan kaawwadhe suni qabee dhiigi koo narraa dhaabatee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Achi booddee waan tokko iyyuu hin taane mucaatu xiqqoo gadi siqee operaasyooniidhaan handaa'e mucaan koos nagaadha anis nagaadha maqaan mucaa koo Keeraajii Dheeressaa Dirribaa jedhama. Waaqayyoof galanni guddaan haa baay'atu. Mee namni gammadaa jiru ammayyuu waaqayyoo kanatti ililee guddaa haleluuyaa. Isa labsiidhaan jijjiiru ilma waaqayyoo kanaaf ammayyuu ililee iyya guddaatti dabalaafi.